Dubartiin hundi na harkaa baati. Jaalala dhugaami ooftu kan wajjin dabarsine eegattanii taayya jaaltu fageenyaan na dhoowwe. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 12tti seeraan baradhee ergan xumuree booda yuunivarsiitii seeneen barnoota Computer Scienceetiin baradheen eebbifameera. Isa qofaallee otoo hin taane maatiin kiyya yeroon baradhu gargaarsa gaarii naaf gochaa waan turaniitiif dabalataan barnoota galgalaa akkaawuntiingii baradheen si'a takkaatti digirii 2 eebbifamuu danda'eera. Haadhaaf abbaa kootiif ani mucaa hangafaadha. Ijoollummaa kootii kaasee barnoota kiyyatti cimeen bakka gaarii akkan ga'uuf humna nutti turanii mooraalii guddaadhaan baradheen xumure. Kutaa 1ffaa hanga 8tti sadarkaan hin baha. Sanaan booddee garuu jaalalliillee na qabuu jalqabee hiriyoota koo waliin seenaa gaariis seenaa fokkisaas dalageen jira. Barnootaan cimaa kanan ture barataa giddugaleessaan ta'e yuunivarsiitii seenees giddugaleessummaan koo kun itti fufee qabxii giddugaleessaanuman eebbifame. Baatiiwwan muraasa booddees dhaabbata mootummaa keessatti hojii argadheen bakka gaarii qabadheen hojjedhee jiraachuunan jalqabe. Waggaa 2 hojiidhaan hangan turetti maatii koo haala gaariin gargaaraa obboloota koo wanta barbaachisan guutaa dabarsaatiin ture. Yeroon barnoota koo kutaa 9ffaa baradhu hiriyoonni koo waa'ee jaalalaa nutti taphachuu jalqabanii. Ijoolleen baadiyyaa jaalala kan jalqaban kutaa 6ffaa kutaa 7ffaa yeroo jalqabanidha. Nuti immoo magaalatti waan guddanneef maaliif jaalala hin jalqabnu jechuun na gaafatu. Anis jaalala kan hin beeku fiilmii diraamaa irratti waan tureef wanti fiilmii fi diraamaa irra jiru lafa kanarratti ni mul'ataayii jedhee yeroon gaafadhu eeyyeen warreen fiilmii fi diraamaa hojjetani kunniin eessaa fidanii kanuma namni jiraaturraa koppii godhanii bifa kanaan nutti argisiisu miti. Nuyi sadarkaa kanatti umrii keenya waan ga'eef jaalachuu jaalatamuu qabnaa jennee mari'annee yaada keenyaanis dubartoota magaala keessa jiran qoqqoodannee xalayaa jaalalaa barreessinee erguu ni eegalla. Kan nama ajaa'ibu yeroo sanatti dubartoonni hedduun namaan yeroo gaafataman toleen jedhanii sanarra abbaan jaallate deemee mataa isaatii gaaffii jaalalaa yoo dhiyeessee fi gammachuu qabu. Jaalala dhugaami ooftu kan wajjin dabarsine eegattanii taayya jaaltu fageenyaan na dhoowwe. Nu illee yeroo booddee tooftaa kanatti erga dammaqnee booda sodaan dhiirummaa miirri dargaggummaa daanguleessa nu godhus kanammaa umurii kanatti gochuun dirqama keenya jennee dubartoota hedduu gamtaa keenyaan jaalalaan kuffisnee har'a tokkoon yoo jaallannu baatii tokko waliin yeroo taanu akka nu jaallatte erga barree booda bor immoo hiriyaa isheetti dabarraa. Sababiinsaa dhugaan jaalalaa icciitiin keessa jiru gadi fageenyaan wanta nuuf hin galleef sin jaalladha jechuutu jaalala nutti fakkaata ture. Sababa kanaaf jecha kana dubbachuun immoo hanga kanaatti waan hin ulfaanneef dubartii daandii marra qofaa deemtu waamnee qofaatti dubbisnee anoo siif maraadheeraa halkan hirriban qabu baha keef galma kee hordofuuf jedheen faana kee dhabee maaloo eessa ooltaa si waliin hin oolaa mana barnootaa si waliin hin deemaa jennee goyyomsuun dhugaan sirri dhugaatti fakkeessinee kan dhuunfaa keenyaa godhanna turre. Haa ta'uutii garuu maalaa godhu dubartoonni dhiira yeroo sana barannurra bilchaatoo waan tureef gariin jaalala yeroo jedhamu wanta biraa nurraa barbaadu. Hanga kutaa 11ffaa seennutti nu illee miira jabaan qabnu. Booddee irratti garuu dubartoonni abshaalonni ijoolleen kun ciccimoodha nuun jedhanii miira wal qunnamtiillee nu barsiisuu eegalanii. Eega sanaa waggaa 2 kutaa 11 12 yeroo barannu gareen hiriyoota keenyaa kashlabbummaa keessatti kufee umrii kanatti wanta baruu hin qabne barree akka araadaa nutti ta'es baay'ee nu rakkisaa ture. Dhoksaatti
hanga mana kireeffannuutti geenye. Kana hundumaa hanga goonutti garuu maatiin keenya waan tokkoyyuu quba nurratti hin qabu. Yeroo hundaa garuu galgala keessumaa abbaan koo gorsa isaa narraa hanqisee hin beeku. Umrii dargaggummaa irratti ilmi dhiiraa bakka ejjechuun barbaada jedhe ejjechuu ni danda'a. Haa ta'uutii garuu abiddarra yoo ejjete ofii gubatee ofii of baasuu waan barbaaduuf deebisee abidda gara biraa keessa ejjeta. Yoommoo qalbiinsaa dargaggummaatti bitame qabbanarra ejjete maatiif biyyaaf gaaddisa ta'anaan jedha. Gorsa abbaa kiyyaa hojiirra oolchuu kan hin jalqabe yuunivarsiitii seeneen waggaa lammaffaa booddeedha. Qabxiin waggaa tokkoffaa kiyyaa baay'ee gadi na jalaa bu'ee ture. Haa ta'uutii garuu sanaan booddee sirreeffachuun qaba jedheen murteewwan hedduu ofirratti murteesseen eenyummaa koo sirreeffadhe. Hiriyoonni koo kaleessa seenaa kana waliin dabarsine garuu barnoota irraallee ari'amanii magaala dhalannee guddanne keessatti yeroo ammaa kanatti goota yeroo ta'anii hatanii butanii jireenya jiruu hin qabne jiraachaati jiru. Dargaggummaan waa gaarii yoo hin buusne waarii ofiitu bada kan jedhan sirriidha. Eegan baradhee xumuree waggaa 2 hojjedhee maatiin kiyya haati koos abbaan koos firoottan koos kanaan booddee ati nama guddaadha of ga'ee jiraachuu nama danda'udha fuudhiitii bultii dhaabbadhu jedhanii na gaafatu. Anis yaada isaanii akkuma fudheen eeyyeen kan jedhani sirriidha. Dubartii naaf taatu barbaaddachuun qaba jedheen barbaaduun eegalee haala ittiin argachuun danda'us hiriyoota koo gaggaafachuun eegalee. Gariin hiriyoota koo fuudhanii jiru. Gariin immoo akkuma kiyyaa hin fuune. Warri fuudhan gariin hiikaniiru. Gariin immoo bultii isaanii keessa nagaan hin jiru. Gariin fuudhatti galuu jechuun fedhii keetiin hidhaa umurii guutuu ofirratti murteessuudha jedhu. Gariin immoo mootummaa waaqayyoo aaluudha jedhu. Anis warreen kana keessaa tokko isaa milkeeffachuuf dubartoota 2-3 waliin baatii 1-2 tokko waliin immoo baatii 6 waggaa 1 waggaa 2 illee waliin kan hin dabarse jira. Haa ta'uutii garuu hanga har'aatti warreen kanaan hin milkoofne. Warreen baatii 1 yookiin immoo baatii 2 qofa na waliin ta'anii yookiin ani jibbeen yookiin immoo isaan na jibbanii walirraa adda baanu mana kiyya akkuma itti argisiiseen eenyummaan isaanii natti jijjiirama. Dhuguma mana kana keessa waggaa 2-3 jiraattee naan jedhu. Akka dhiiraa maaliif kana hin godhanne maaliif kana hin binne naan jedhu. Ani maatii kiyya nama gargaaruudha. Yeroon bultii kiyya dhaabbadhu wanta na barbaachisu suuta jedheen guutaa jedheen deebisaafi. Ammumaan maatii koo jechuu kan jalqabde bultii keessa erga galtee immoo haati manaa kee siimmoo maatii kee dandeessi naan jedhu. Jaalala dhugaa mi'ooftu ka wajjin dabarsine eegattanii baay'ee caaltu fageenyaan na dhoowwe. Yeroo kana ani har'aan kan nagahan maatii kiyya waan ta'aniif maatii kiyyatti miti nama biyya koottiyyuu nama bu'een jaalladhu jedheen ofirraan ittisaa. Isaanis anarraa fagaatu. Baatii 5 baatii 6 waliin kan hin ture immoo akka fedha isaaniitti maallaqa na gaafatan kennuu fi yeroon baadhu yaalanii erga dadhabanii booda ati anaaf yaaddu naan jedhu. Yaaduu dadhabeen otoo hin taane jireenya hin jiraadhu madaalchiseen hin jiraadha. Yoo rabbi jedhe na waliin taati. Yoo rabbi jechuu baate immoo narraa adda baati. Sababa kanaaf miindaan argadhu hunda isheetti kan hin baasu yoon ta'e maatii koof mataa koof oolmaan oolu hin qabu. Yeroo yeroodhaan faashina bahan maallaqa guddaadhaan bitanii fayyadamuun anaaf hanga kanaatti mijataa miti. Dubartiin akkanaas anaaf hin uumamne jedheen yookiin na gaggeessiti yookiin nan gaggeessaanii. Ishii kana garuu mataa makiyyatu gaggeesse. Dubartiin waggaa 2 jaalalaan waliin turre garuu kan walirraa adda baane sababa kiyyatti otoo hin taane sababa yaada sammuu isheetiin. Baay'een ishee jaalladha. Akka ishees dubartiin natti dhiyaatte lafa kanarra gonkumaa hin jirtu. Haa ta'uutii garuu hiriyoonni ishee gaa'ilaan waan fuudhaniif ani maallaqan argadhuun waggaa 5 otoo walirra kaa'eeyyuu bara kana
gaa'ela gaggeessuu hin danda'u. Bifa salphaatiin maatii wal barsiifnee waliin haa jiraannu jedhee yeroon gaafadhuuni lakkii kuni maatii kiyya qaalessuudha. Ati hojii gaarii qabdaa. Kana gochuun immoo sitti hin danda'amu. Yooma na waliin itti fufuu hin barbaanne ta'e malee jettee walii galuu dadhabnee hariiroo gara biraa anarratti jalqabde. Kanumaan walarraa adda baane. Barnoota koo erga eebbifameen hojiitti illee galee waggaa 7 fixeera. Barnoota digirii lammaffaas baradheera. Haa ta'uutii garuu dhalli namaa kan milkaa'uufis kan hin milkoofneefis ni jira mitiire. Otuman jaalachuu danda'u, otuman laphee banaa qabu, otuman fuudhuu barbaadu madaallee koo eegee na waliin jiraachuu kan barbaadu garuu argachuu hin dandeenye. Mee hiriyoonni koo dhiiraa fuutan, obboloonni koo dubaraa heerumtan bifa maaliin jireenya keessan sirreessitanii har'aan akka geessan yaada keessan naaf qoodaa. Ana obboleessa keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa, nagaatti, galatoomaa. Jaalala dhugaa mi'ooftuu kan wajjin dabarsinee eeggatanii baay'ee jaaltu fageenyaan na dhoowwee. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu Yuunifoor. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleessi keenya tokko nuuf erge isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaatu Yuunifoor dhaggeeffachaa turtan yaada keessan akka qooddanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayikii fi sheer gochuun illee akka nu jajjabeessitan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaa haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaatu Yuunifoor guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabatte waan dhiyaattuuf sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 38 65 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ni gammachiista shoomeeti. Seenaa gara biraatiin guyyaa boree hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif nawwaa yeroo gaarii. Jaalala dhugaa mi'ooftuu kan wajjin dabarsinee